እኔ ሲፈጠር ማለት እልክ ዞኝ ሁላ ቪዲዮውን አይቼ ማለት ሂጂ ሂጂ ነው ያለኝ አዳም። እኔ አሁን አንቺ በፎቶ አይተሽኝ እንደዚህ እርድብን ብለሽ ጨጓራሽ እንደዚህ ላጥ ያረግሽው እኔ መጣ እኮ ሳይድ አንቺን በሰከንድ ነው የሚረሳሽ። Sumayyaan baay'ee tokko dabbaraatii ture akkuma argitanitti jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaa fi fuula isheerraayyuu hin mul'ata jechuudha. Dhugaa rabbii aniyyuu baay'ee tokko naaraa ture jechuudha. Micattiin hojiin micayyoon hojjatte baay'ee tokko nama aarsa. Haa ta'u malee Sumayyaa akkanatti haaruu kun immoo akkasittiin fuula keerraa akka mul'atutti akkasittiin haaruun hin barbaachisu ture. Akkuma dhageessanitti sagalee ishiitirraa aaruu koorran kan ka'ee gara manaatti achi hunda'um adaamaan deema jedhee ka'een ture jechaatii turte. Odoo dhattee gaarii miti bannaatish ijoollee isaa fuute. Ijoollee isaa fuute odoo dhattee gaarii ture. Naa kana hundumaayyuu immoo kan taasisee kan of tuffachiisee haadha ilmoo isaa taatee jechuudha. Kan of tuffachiise eenyu Sumaa jechuudha. Sumatu of tuffachiise. Odoo ati waan inni siin jedhe tole jettee ilmoo isaa isatti argisiistee isa faana salaamiidhaan nagaadhaan jiraattee kun hundinuu sitti dhufu. Nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota koo nagaan qaba galata rabbii bakka jirtanitti nageenya rabbii isiniif haa baay'atu hunduma keessaniifuun isiniin jedha. Egaan kabajamtoota hordoftoota koo akkuma sagalee Sumayyaa irraa dhaggeeffattaniiti Sumayyaan akka baay'ee tokko aarteedha kan isheen dubbataatee jirtu. Hojiin talittiitti baay'ee aartee suuraa ishii gatuudhaaf baay'ee taartee sanarraan immoo Saayidootti illee aarteetti. Saayidoon Sumatu balleessa qabaa osoo inni nam gaarii ta'ee osoo inni nam gaarii ta'ee osoo inni nama of kabachiisu ta'ee baalagee waan argitee nan arrabsitu ani gadi ba'ee guyyaa gaafa tokko waa'ee nama tokko dubbadheetii hin beeku jettee dubbataatii turte jechuudha. Akkuma dhageessanitti baay'ee tokko aartee jirti. Fuula ishiirraa yommuu gaafa ilaalan hin beekama. Hin beeku inni dhukkubsataa jirti irree ta'ee aariidhuma kanaatti akkas fuulli ishii jijjiiramellee ta'ee hin beeku. Fuula ishii gaafa ilaaltamme fuulli ishii kan duraaniitiif kanarraa tokko miti jechuudha. Ani immoo tarii jalqaba viidiyoo ishiitti akkas ilaata jedhee viidiyoo ishii hanga dhumaatti taa'ee ilaalaa ture. Fuulli ishii ijji ishii baay'ee gadi cabeetii jira jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf maal akka taate hin barree. Innaa baay'ee tokko aarteetii jirti. Saayidootti illee aarteetii jirti. Ani jettee atiif suuraa kan koo akkasitti darbattee osoon si argee jetteen osoon si argee fooqii kurnaffaarraan lafatti gadi si daddarbee hin kitkitsi godhattee dhugaa rabbii jechuudha. Sumayyaan hin gootu sanitti hin fakkaati waan kana. Hin gooti dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Duubatti waan deebitu miti garuu baay'ee tokko aarteerti. Ani waan boossee dhufte illee natti fakkaata jechuudha. Nama aarsa wanti kun wakka nama aarsutti kan ishiin talittiin hojjatte suuraa isee akkas gochuun iseenoo jalqabadha. Wanni kun waan jalqaba uumame waan ta'eef osoo beettudha kan dhufteetoo jireenya kana keessa galtee akkuma Sumayyaan jetteeyyuu immoo isaanii nikaa godhatee isaanii jaarsa maatiitti ergatee hin dhageenye jechoota isheen jette keessatti akkuma Sumayyaan jetteeyyuu yaa dhungoosaa yaa hammannaasaa yaa maaliisaa jechaatii turte jechuudha. Leeqarraa yaa bakka leelaa nagar bichaan jechaatii turte dhugumaan dhugaatti jechuudha. Nutiyyuu kana jechaatii turre. Innaa osoo nikaan godhatin osoo maatiidhaan waliin bariin osoo maan jedhin urufuma bakkee duwwaa irratti kan bakka waa meeqa jechoonni isheen jette kuni waan silaa ta'uu qabu miti ture. Garuu immoo isaan akka urufuma irratti zinaa hojjetanidha natti fakkaata kan isheen jechaatee jirtu. Innaa namni tokko yookiin abbaa manaa kootii yookiin immoo nama nikaa godhatanii hin jirre tokko urufa irratti zim jedhanii wajjiniin jiraachuu wal hammachuun baay'ee dhorkadha keessattuu amantaa musliimaa keessatti baay'ee dhorkame jechuudha. Amantaa kam keessatti iyyuu ni eeyyamama jechuudhaaf osoo hin taane keessattuu jechuudha. Inni akiraarama achirratti baay'ee dhorkaadha. Kanaafuu akkamittiin akka isaan akkas godhanii nuuf hin galle jarri kun kanuma durayyuu gara miidiyaatti waliin finne duruma nikaa wal godhatanii waan hunda xumuratanii jiru moo innaa akkasisiniin jedha kabajamtoota hordoftoota koo keessattuu bara kana keessa immoo intalli kun nama kana dura tidaarii godhatee tidaarii diiganatti fakkaatti gaafa ni ilaalu jechuudha. Bara kana keessa maaltu hammaate isinitti fakkaata? Dubartoota jechuudha. Dubartoota tidaarii godhattee tidaarii diigde.
tidaarii namaallee diiguudhaaf deemte jechuudha. Dubartoota kana dura waa meeqa gochaa baate tuyyuu dubartoota kana dura abbaa manaa ishee rakkistee waan of gootu dhabdee abbaa manaa ishee gad lakkistee deemte tuyyuu tidaarii namaa biraallee diiguudhaaf deemaa jira. Innaa yoo natti fakkaatu intalli kunii waan kana dura tidaarii godhatteetii jirtu natti fakkaata. Akkaatumti ishiin godhataa jirtuyyuu nama kana dura tidaarii godhatee tidaarii diigedha jechuudha. So Saidoon garuu dogoggora guddaa dogoggore. Warreen durbummaan qabaa jedhanii kakataniif sana dhiisee mee maalumaaf ishii kana maraatu itti dhaabbataa kana fuudhee raawwatee wajjin rakkata. Maa wajjin rakkata qoy? Maa wajjin rakkata ishii kana fuudhee? Innaa Sumayyaa keenya abshirii siin jenna. Ati naariiniiti yoommoo dhaquu barbaaddee ijoollee kee fudhadhuuti qaxxi jedhi manuma dhaqee intalittii sana caccabsii manaa baasi nu haarsiteeti jirti. Maaliif namni tokko haala seera qabeessan haala kamiin yoo ta'e haala seera qabeessan osoo nama faana jiraate rakkina qabu. Garuu ishiin gochi ishiin gochaa jirtu yaadni ishiin yaadaa jirtu baay'ee waan nama dabbarudha jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf. Waan godhamuu hin qabne waan jedhamuu hin qabnedha. Wanti kana dura innaa Sumayyaa qaxxi jedhiitii dhaquu barbaannanii waan kanaa jettee raawwattee deebitee gaabbitee dhiistuu hin qabu. Egaa isheenis tuffataa jirti atis tuffataatii jirta wal tuffachuu mannaa immoo walitti siqanii raawwatee wal bira ga'anii walitti osoo argisiisanii namatti tola. Egaa nutis immooyyuu ilmaan sun akka ulfatti baddu hin barbaannu. Ani akka kan kootiin ijoolleen sun akka ulfatti badan hin barbaadu jechuudha. Abbaa keenya jedhanis akka isaan dhala laalaa hafan hin barbaadu. Sababni isaa maa inni ilmoon haadhumaaf abbaadhaan tolti waan ta'eef jechuu barbaade. Tanaan isiniin jedha kabajamtoota hordoftoota koo intalittiin dhugaa dubbachuudhaaf ana baay'uma tokko na aarsitee garuu Sumayyaan illee kanuma aarte natti fakkaata haala ishii irratti gaafa ilaalanii. Baay'ee fuula ishii akkuma argaa jirtan kun Sumayyaan baay'ee tokko fuulli ishii cilee uffateetii jira. Sanarraan iji ishii baay'ee gadi caccabeera akka waan boossee kaatee. Innaa waan isaan beeku maal akka ishii rakkattee garuu bifti fuulli ishii baay'ee jijjiirameetiira jechuudha Sumayyaa dhugaa dubbachuudhaaf. Baay'ee tokko jijjiiramte aariinis akkas gochuu danda'a hin beekamu. Innaa abshirii naarinii siin jedha yaa Sumayyaa teenyaa. Rabbi jira hunda keessattuu tokkoffaa immoo kana dura si'idha kan kana hunda of godhee odoo yeroo si kadhatan seeraan dhattee raawwattee. Innaa kabajamtoota hordoftoota koo waan akkasiifaatu jiran isiniin jedha. Kanaafuu Sumayyaa abshir siin jenna. Dhaquu barbaannan immoo ijoollee kee qabadhuutii dhaqi. Kanuma aarii irraa hafi siin jenna baay'ee fuulli kee jijjiirameetii jira akkasitti immoo of mul'isuu hin qabdu. Irraa of hambisi.